Bunni akka naannoo keenyaatti godinni bunni keessatti misoomni hin jiru. Bal'ina isaatu wal caala malee. Bunni godinni keenya hundumaa godinaalee hunda keessatti fakkeenyaaf ammanuun naannoo baadiyyaa isaa ta'e keessatti naannoo Shaggar keessa amma bunni jira. Buufanni biqilaas jira. Shawaa Bahaa keessa jira, Boorana keessa jira, godinaalee hunda keessa jira. Garuu godinaaleen keenya oddoo lamatti kan isaan qoodaman. Warri tokko godinaalee kanaan dura bal'inaan oomisha bunaa misooma bunaa keessa jiran jechuudha. Godinaaleen immoo yeroo ammaatti bal'inaan misoomni bunaa keessatti babal'achaa jiru, gara fuulduraatti keessatti babal'ataa jiru. Oddoo kan lamaan kanatti qoodamaniitu kallattii kanaan bunni keessatti misoomaa jiru jechuudha. Oddoo lamatti bifa lamaan kan qoodaman kana keessatti hojii wal fakkaataa kan hojjetamu jiraata. Hojiin immoo garaagara kan hojjetu jiraata. Keessumaa godinaalee bunni bal'inaan keessatti misoomaa jiru gara lixa Oromiyaas ta'ee kibba Oromiyaa ta'ee Gujii lixa immoo Jimma, Iluu Abbaa Boor, Wallagga kana kan jiran keessatti waa lama hojiin bal'inaan hojjetamu. Tokko buna dulloome haaressuudha. Lammaffaa immoo oddoo jirutti buna haaraa dhaabuudha. Godinaalee bunni keessatti babal'achaa jiran kana keessatti immoo waan ta'u lafa haaraa irratti buna dhaabuudha waan ta'eef kallattii kanaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf inni guddaan hojiin kun bal'inaan yeroo hojjetamaa jiru immoo kallattiin ittiin bunni gara fuulduraatti immoo kilaasteraan bal'inaan itti dhaabbachuu danda'u. Hojii kilaasteraan dhaabuus yeroo ammaatti adda bahiitu kan hojjetamaa jiru. Yeroo ammaatti buna bal'inaan kan biqilaan bunaa kan inni qophaa'aa jiru. Waggaa kana hin qopheessine jennee kan qabanne biqilaa bunaa biliyoona 2.5. Biliyoonni 2.5 qopheessuuf kan karoorfanne biqiltuu bunaa jechuudha. Kana keessaa kan qophaa'ee jiru biqilaa biliyoona 2.8 qophaa'eetu kan inni jiru. Sana keessaa yeroo ammaatti biqilaan kun buufata biqilaa kan mootummaarra jira. Biqilaa mootummaa kan dhuunfaarra jira waan ta'eef biqilaan kun already qophaa'eetu kan inni jiru. Kanaaf yeroo ammaa qophii adda addaati ta'aa kan jiru. Kana booda hin dhaabbataa. Amma ammaatti biqilaa kana dhaabuuf immoo boolli bunaa hin qophaa'u, boolla bunaa qotama. Kanaaf amma ammaatti boolli bunaa biliyoona 2.7 kan inni qophaa'ee jiru jechuudha. Karoorri keenya biqilaan biliyoona 2.5 achi keessaa biqilaan biliyoona 2.8 qophaa'eera. Biqilaa kana dhaabuuf immoo boolli biliyoona 2.7 kallattiin ittiin yeroo ammaa qophaa'ee dhaabbiidhaaf qophii ta'ee jiru ta'uu isaati kan jiru. Amma barana kan hin dhaabne jennee jiru hektaara 300,700 irratti dhaabuuf qabanneetu kan jiru jechuudha. Kilaasteraan kana keessa kilaasteraan kan dhaabbatu jiraata. Deemee kilaasteraanis ala iddoon itti dhaabbatu jiraata. Oddoo lafti bal'inaan dhaabbatutti kilaasteraan dhaabna. Oddoo immoo godinaalee kanaan dura bunni keessatti bal'inaan babal'achaa jiru lafa muraasa jiru sana immoo kallattii sanaan kan deemu ta'uu isaati. Kanaaf haala kanaatiin lafa haaraa irratti biqilaa nuun dhaabnu ganna kana dhaabnu lafa haaraa hektaara 300,770 biqilaa biliyoona 1.2 kan dhaabnu ta'uu isaati. Kanarraa kan hafe immoo biqilaan hafee jiru immoo gara biliyoona 1.2 immoo maal ta'a? Bunni waggoottan darban dhaabbatan jiran sun oddoo gogaan keessa deebifnee dhaabna jechuudha. Bunni innaa itti dhaabdu bunni gogaa isa gogoo kan ammoo keessa deebi'a. Garuu walumaa galatti lafa haaraa bunni lafa haaraarra hektaara 300,770 irra dhaabna biqilaa biliyoona 1.2 kan dhaabbatu ta'a jechuudha.